Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa hammaachuun ifatti mul'ataa jira. Waan miidiyaa irratti adeemaa jiruun alatti garuu biyyoonni lamaan maal irratti wal dhabuu malu? Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gaabbuu malu? Dooktar Nagaraa Guddataa dhimma hariiroo biyyoota lamaan irratti qorannoo isaanii digirii sadaffaa gaggeessan itti dhiyeenyaanis hordofu. Ulaa galaanaatiin alatti wanti isaan walitti buusu jira jechuudhaan ammayyuu ittaanaa gaafateera. Sababni biraan jiraata. Ulaan galaanaa sababa immediate koozii ta'uu danda'a. Immediate koozii ta'uu dhaabatus sababa tokko ta'uu danda'a. Garuu sababoonni biroo sababoonni akka daangaa lafaa, daangaan biyyoota lamaan daangessu seeraan hin daangeffamne. Itoophiyaan aangawoonni Itoophiyaa biyyoonni addunyaallee loltuun Eertiraa naannoo Itoophiyaa keessa daangaa Itoophiyaa keessa akka jiran fi namoota humnaan butanii eenyummaa isaanii akka jijjiirsisan yeroo baay'ee gabaafamaa tureera. Inni sun rakkoon daangaa wal qabatee inni rakkoo tokko ta'uu danda'a. Inni lammataa immoo istoorikaalis yoo ilaalle seenaadhaanis biyyoonni lameen walitti dhufeenya yeroodhaa yerootti gara adda adda ciccite waan qabanii fi wanni isaan waliin sheer godhan caalaa garaagarummaan gidduu isaanii jiru babal'aa waan ta'eef sunillee akka sababa tokkotti ka'uu danda'a. Itoophiyaa fi Eertiraan yeroo adda ba'an dhimmi Asab yookiin immoo dhimmi buufata doonii yookiin immoo ulaa galaanaa Asabii fi kaan ka'ee ture wanni beekamu jira. Wanni barreeffamaan ka'ee ture wanni barreeffamaan beekamu tokko illee hin jiru. Waliigalteen beekamu hin jiru. Akkuma namni kamuu beeku Itoophiyaa fi Eertiraan gaafa gargar ba'anii Itoophiyaan mootummaa hin qabdu. Kanaafuu qaamni Itoophiyaa bakka bu'ee Eertiraan akka walabummaa Eertiraaf beekamtii kenne mootummaa ce'umsaati. Mootummaan ce'umsaa immoo ce'umsa amma yeroo ce'umsaatiif bakka kan bu'edha malee legitimate ta'ee biyyoota garaagaraa wajjin agirmentii mallatteessuus yoo ta'e yookaas beekamtii kennuus yoo ta'e agas mara seera idil addunyaatiin wal fudhatamummaa waan qabuudhaa miti. Kanaafuu barreeffamaan wanni ta'e hin jiru garuu warri TPLF fi dursitoota riphee loltootaatiin waan geggeeffamedha malee wanti ofiishalii Itoophiyaan kana kennitii kana immoo fudhattii ulaan galaanaa kun kan Itoophiyaa jedhee seerri akka heera addunyaatiin wanti irratti walii galame hin jiru. Gama kaaniin ammaa biyyoonni lamaan kun yoo walitti bu'insatti yoo lolatti qajeelaniidhanii qofaa isaanii seenu biyyoota kan harkisuu danda'a. Waraanni kamuu gaafa geggeeffamu yeroo ammaa kana keessatti qaamni lama yoo jalqabeyyuu karaa dudduubaatiin kallattiinis ta'e alkallattiidhaan qaamonni irratti hirmaatan hedduu ta'a jechaadha. Sun immoo miidhaa waraanaa sana akka malee akka hammaatu godha. Fakkeenyaaf ammaa biyyoota kamtu Itoophiyaa wajjin hiriiruu danda'a? Fakkeenyaaf Eertiraa waliin hoo? Biyyoonni akka United Arab Emirates fi kanneen biroo mootummaa Itoophiyaa deeggaruu danda'u. Ofii kan isaaniitis biyya Somaaliilaand irraati poortii waan qabaniif Itoophiyaan gara galaanaatti akka dhuftu ispeeshaalii walitti dhufeenyi United Arab Emirates fi mootummaa Itoophiyaa biyya Itoophiyaa gidduu jiru waggoota 6 darban kana keessa waan tureef inni sunillee akka sababaatti ka'uu ni danda'a. Eertiraan immoo biyyoota akka Gibsii fi kan kana fakkaatan Sudaan fa'aa illee ta'uu danda'a. Hin beekamu Sudaan illee ammaaf sa'aatii ammaa kanaaf hin beeku. Isaanis waraanarra jiru waan ta'eef yooma jedheetan yaada. Yaa deeggaruu jechuun loltuu erguu qofaa osoo hin taane meeshaa waraanaa gurguruu dippiloomaasiidhaan immoo isteejita dippiloomaasii garaagaraa Yuunaayitid Neeshinii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti saayidii qabatanii garee qabatanii ilaalcha isaanii deeggaruu jechuudha. Waggaa 7 dura ministeerri muummee Abiyyi aangootti dhufanii araara tolfatanii dhaqanii pirezidantii Isaayyaas kan addunyaan lagate kan ofirraa fageesse ofitti fidanii addunyaattis deebisanii turan. Kanaaf ministeerri muummee Abiyyi haala amma jiruun gaafa ilaalan ni gaabbu jettanii yaaddu? Gaaffiin kun gaaffii baay'ee bareedaadha. This is very critical question. Gaabbuus danda'u, gaabbuu dhiisuus danda'u. Maaliif gaabbuu akkuma jette Eertiraan biyya addunyaarraati itti cufamee, itti qollofamee, biyyoon lagatee isa qofaallee mini saankishinii isaan irra ture ofii isaatiiti kan Prime Minister Abiy Ahmed ofii isaa Antonio Guterresin invite godhee Addis Ababaatti isa kadhatee loobii godheeti saankishiniin Eertiraa irra ture irraa ka'e jechaadha. Eertiraan igaadiin deebanii seenanii United Nations Human Rights Council kan jedhamu memberii ta'anii the very organization that accuse Eritrea of gross human rights violation join godhanii IOM dhaabbattoonni garaagaraa ofiisii isaanii Asmaraatti bananii kanaafuu akka isaan deebanii addunyaa wal arganiif
sababa guddaa kan ta'e Prime Minister Abiy Ahmedidha. Kun maybe isaan gaabbisiisuu danda'a maaliifi carraa sanatti fayyadamanii isaanis meeshaa waraanaa garaagaraa bibbitataniiru. Armis embargoon isaan irra ture irraa ka'uudhaan kan ka'e waa tokko bibbitataniiru biyyoota gurguddoo irraati waa bibbitachuun isaanii nafu. Suni Eertiraan akka Isaayaas Eertiraa ta'uudha hubatus qaamni Eertiraa bulchu akka inni over empower ta'u aksesii teekinooloojii garaagaraa akka inni qabaatu risoorsii garaagaraa akka inni argatu biyyi isaanii deebi'ee akka mul'atu godhaniiru. Kuni maybe isaan gaabbisiisuu danda'a garuu waraana kaabaarratti gargaaranii isaanis aarsaa kaffalanii TPLF akka dadhabu godhaniiru. Maybe kun immoo akka successiitti ilaalamuu hin danda'a. Maybe from short term point of view, long term goal irratti of course disappoint isaan gochuu danda'a. Gaafa ilaalu gaabbuus danda'u. To some extent immoo mixed feelings qabaachuu danda'u deemayyaa. Naannoo Amaaraa fi Oromiyaa iddoowwan muraasaan ala Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi miidhaa namoomaas ta'e qabeenyaa geessisu hin jiru jechuudhaan ministeerri nagaa obbo Mahammad Idris dubbatan. Ministerichi afgaaffii miidiyaa faana wajjiniin taasisaniin haalli nageenyaa biyyattii fooyya'aa jiraachuu fi haala qabatamaa wal bira qabuudhaan hubachiisan. Qeeqxoonni garuu faallaa kanaa dubbatu. Ammayyuu taanaan gabaasa dabalataa qabu. Booda kana aangawoonni mootummaa miidiyaatti ba'anii dubbataa jiran haalli nageenya Itoophiyaa keessa fooyya'aa jiraachuu dubbatu. Torban dura Komishinarri Poolisii Federaalaa haalli nageenya Itoophiyaa keessa haala olaanaan fooyya'uu himan. Booda kana immoo Ministeerri Nagaa Itoophiyaa obbo Mahammad Idris bakkeewwan walitti bu'iinsi miidhaa dhaqqabsiisaa jiru muraasa qofaa jechuun dubbatanii. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti aanaalee 256 naannichi qabu keessa to'annoo mootummaa keessa kan hin jirre aanaalee 2 qofaa jedhan. Aangawaan kun dubbii isaaniin sochii hidhattoota faannoo xiqqeessanii dubbatanii. Waa'ee haala nageenya Oromiyaa keessa yeroo dubbatanis murtoo siyaasaa fudhatameen naannicha keessatti mootummaan jabaateeraa jedhaniiru. Haa ta'u malee iddoowwan muraasa keessa haalli rakkisaa jiraachuu dubbatan. Obbo Mahammad Idris naannolee Amaaraa fi Oromiyaan alaa kutaalee biyyattii biraatti nagaan jiraachuu himanii. Qeeqxoonni garuu haleellaa irra deddeebiin raawwatuun ammallee haalli rakkisaa jiraachuu himu. Badii raawwatuuf humnoota mootummaan alatti hidhattoota Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa soso'an ni himatamu. Itoophiyaa fi Eertiraa ifatti walimachuu cimsanii itti fufaniiru. Dhiyoo miseensi paarlaamaa Ambaasaadar Diinaa Muftii kaayyoon ijoon pirezidantii Eertiraa milishoota Tigraay fi Eertiraa walitti fiduudhaan mootummaa Itoophiyaa ergamtuu qaamolee alaatee jedhan garagalchuudha jechuun himataniiru. Dippiloomatiin gameessi Itoophiyaa kun yaada isaanii kana barruu Horn Review jedhamu irratti barreessaniin kana jedhan. Gidduseentummaan pirezidantii Isaayaas jedhan balaa hamaa qaba jechuunis akeekkachiisaniiru. Ambaasaadar Diinaan loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa jiru jechuunis dubbataniiru. Ammayyuu taanaa maaltu falaa jedhee gaafateera. Hariiroo amma deemaa jiru gaafa laalleen namoonni yaaddoo ibsatan jiru. Isin dippiloomatii umurii dheeraa hojii keessa turtanidha. Waraanatti qajeeluu danda'a wanni amma deemaa jiru kun maal gorsi keessa? Hin barbaachisuudhaan kan jedhu maal seete? Waraanni nun baasu, homaa nun fayyadu, nu balleessa malee biyyas balleessa. Umrii namaa nyaataa, qabeenya nyaataa, homaan daanduubatti nu hambisa malee waraanarraa wanni argamanii jiru. Nun fayyadu. Kanammoo biyyoonni lamaanuu beekuu qaba. Uummannis beekuu qaba. Alamnis karaa sanarratti nu gargaaruu qaban malee karaa lolaa, karaa wal waraanuu, karaa wal balleessuu kanarratti deemuu qabnu waan jedhu hin qaban. Dhugaadha. Akkuma yaadattan isinis waraanni kana dura ture biyyattii akkasumas immoo gaanfa Afrikaa baay'ee hubeera. Garuu waan amma deemaa jiru afaan keessa wal darbuutu mul'ata. Aangawoota biyyoota lamaan keessatti. Hin barbaachisuudha. Kuni warri siyaasaa waan fedhe haasa'uu danda'a. Wanni fedhe dubbachuu danda'a. Kumaan biraatu. Uummataaf immoo kan fayyadu guddaan nageenyaan fixuudha waan jiru. Maaliifi wal dhabuun, wal waraanuun, wal jeequun, wal caccabsuun barreerra seenaa keenya keessatti biyyiti gaanfa Afrikaa duubatti kanaaf hambisee kana. Hagamma waraanatti duubatti hambisee, ololatti duubatti hambisee, warra akkasitti duubatti hambisee. So kana waan ta'eef ammaan booda isa dhiisuu qabna. Seenaa san bira dabarree seenaa biraa wal gargaaruu, wajji guddachuu, wajji jabaachuu, rakkoo osoo jiraatu hojii hiikuu, karaa nagaatiin haa ta'u achirratti hirkannee deemuu qabna malee ammaan booda maalikoo uummanni akka keenyaa lola keessa ture maal nu fayyade hagamma lolli ture maal nu fayyade soo kana dhiisuu qabna waan jedhuun qaba. Kanaaf muddama amma jiru kana akkamiin tasgabbeessuun danda'ama isin akkama dippiloomaati? Weel kuni nagaan hiikuudha. Namni hunduu suuta jedhee tasgabbaa'ee karaa nagaatiin haasa'ee rakkoo adda addaa wanta jiru hiikuu qabaadha. Isa yoo goone nagaan addaan deemna jechuudha. Garuu barreeffama kan isan keessatti waraanni Eertiraa akka daangaa Itoophiyaa seenee bakkeewwan to'atetti ibsitan tarii. Suni waan jiru waan ture waan haarawaa miti hin barbaachisuudha. Kanaaf dhiisuu qabnaadha gara lachuun. Akkamiin daangaa Itoophiyaa keessa bahuu danda'u amma waraanni Eertiraa jiru? Kuni maal ta'e
Achii waan jedhu miti ka qabu. Wanta akkasii ta'uu hin qabu. Wanta akkasii bira dabaruu qabna. Wanta akkasii dhiisuu qabna waan jedhuun haasa'an ture. Wannan katabes kanuma malee kanaan alaa miti. Wal waraannaa waan jedhu miti. Hin barbaachisuudha. Ejjennoon keessan kun akka dippiloomaattii waggaa dheeraa dalagetti moo akka hangaa mootummaatti barreeffama keessan keessatti yeroo ibsitan jechuudha? Wal keessa lachuutu. Lachuudha. Nagaan jabaadha. Nuti yenna kana deemaatiin jirtu akkasuma gartee oduun yeroo ammaa kana deemaatiin jirtu gartee hafarsee bulaa waliin akkasuma Jawaar Mohammad jidduutti deemaatiin jirtu hedduu hammaachaa akka deemaatiin jirtu dhagaamaatii jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa yeroo ammaa kana dubbiin deddeemaatiin jirtu hayyuu beekamaa qabsaa'aa Afrika namaa kan ta'e obbo Jawaar Mohammad yeroo ammaa kana barreeffama isaatiin guyyaa hundarraa guyyatti akkasuma guyyatti yeroo akkasii barreeffamaan akka piippii girgireessaa tokko Itoophiyaa girgireessaa yeroo dhagaamaatiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya barreeffama hayyuu kanaa gisee inni barreeffama tokko gadhiif uummanni Itoophiyaa kun maaliif girrisa jechuun yeroo hundaayyuu gabaafamaa jira. Namni kun barreeffama inni barreessee gadhiisu duwwaaf Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa kun girrisaa jira jechuun dhagaamaati jira. Akkasuma hayyuu beekamaa fi kabajamaa namaa obbo Jawaar Mohammad waan itti deemaa jiruu fi waan as deemaa jiru hundaa waan beekuuf takka takkaan tarreessee gisee inni ibsuuf isaan muddamsuudhaan gara isaatti as gargalanii itti duuluudhaan beekamaatiin jiraniin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana faarsee bulaan hedduu dabalaatiin akka jiru dhageeffamaa jira. Faarsee bulaan bakka jiru hundattuu akka bitamaatiin jiru bakka adda addaa naannoo adda addaatitti akka bitamaatiin jiru jechuudhaan nama kana biyya alaa hunda lafa sii kennina gara biyyaa galii jechuudhaan akkasuma diina kenna jechuudhaan hayyoota Oromoo irratti akka duulchisaatiin jiran dhageeffamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun yeroo ammaa kana girgiraasaa jirtu oduu Jawaar Mohammad haasa'aatiin jiru. Jawaar mama guyyaa irraa gara guyyaatti barreeffamaan haasa'anis gaafiif deebii adda addaanis akka geggeessaatiin jiruun dhaggeeffamaa jira. Kanumaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa haasawa Jawaar Mohammad kun akka girgireessaatiin jiru akkasuma ergamtoota naannoo adda addaa irraa bitee akka itti duulchisaatiin jiru dhaggeeffamaa jira. Akkasuma kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya